waliigaltee Ameerikaadhaa fi gareeleen gartee board of peace tuni yeroo dheertuu dura itti waliigalan san keessattuu dirqama gartee mootummaan Israa'el gaggeessuu diddeef ilaarraan tanaa turteeti jirti. Garuu immoo pirezidantiin Ameerikaatis yeroo ammaan tanaatti keessattuu gartee Prime Ministertichi Israa'el haalan akka malee rakkoo keessa waan jiruuf jecha keessattuu poolitikaa naannoo isaaniitii fi biyya keessatti illee Tirampii wajjin taa'ee mariillee akkan goonetti gartee Tirampii irraa achi dhiibuu isaa sana waan arkeef jecha Tirampii dura taa'ee waan Iiraanii fi akkasumas rakkoolee biraatillee waliin mari'achuudhaaf Gaazaa tana gartee akka inni xumura irratti itti mallatteessu goosisuun isaa ni yaadatama. Garuu immoo gara duubaatiin hojiin tun hundinuu gartee akka hojjetamuu qabdu akka inumaatu gartee yeroodhaan fixuu qaban biitti godhaa turte Iiraanii jechuudhaan isin himeetiin jira jechuudha. So akkasitti san quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan mootummaan Israa'el kanuma gartee gaa ammallee waliigaltee tana godhanii jiran manneen ummataa kan Gaazaa keessa jiru diiguu hin dhiifne lubbuu namaa balleessuu hin dhiifne inumaatu gartee waliigalteen tuni Oktoobar amata dabree keessatti gartee waliin mallatteessan xiqqoo malee amataaf deemna achiis jidduu garuu yoo xiqqaate lubbuun nama 5,000 olii barbadooytee akkasumas sanitti namni 20,000 ga'u madaa'uudhaan mana isaaniitti irraa fagaachuudhaan akkasumatti rakkoo hamtuu keessa gahanii jiran jedhaniiti odeessaa jiran. Eega waliigaltee tanarratti waliigalan jechuudha. Waliigaltee qabxii 20 tanarratti. Dubagaa arraan tanaas akkanumatti kunoo waraanni Israa'el manneen namaatis gubaa jiran akkasumas sanii gartee lubbuun namaa nam lamallee baatee jirti jedhaniiti odeessaa jiran jechuudha. Okay? Tanagaa akkasitti quba qabaadhaadha. Oduu itti aantutti achi dabarraa keessattuu gartee mootummaan Ijiptiitii fi warreen akka Tarkii faan gartee dhiibbaa isaan godhaa jiran. Lola ammaan tana babal'achaa jiru kana keessatti mootummaan Ameerikaatii fi mootummaan Iiraan harka isaanii hammam takka gartee dheerinsa akka qabu. Hammam takka isaan kuni achi fagaatanii lola kana gartee akka babal'isuu danda'an wal garsiisutti jiraachuu isaanii isin himeetiin jira. Keessattuu oduu guyyaa dheengaddaa gabbaate tan gartee bikka Gaazaa takkaa'u gartee floating gas tank tan tan gartee Ijipti jirtu. Waraanni hin beekamne diroona lamaan haleeluu isaanii raasuu inni jira. Inumaa gartee guyyaa kaleedhaa oduulee adda addaatu as bahaa ture. Sanis warreen Iiraanii fi Ameerikaa takkaa'u gartee Iiraanii fi Ijipti waliin fixuu barbaaduutu hojii san hojjete jechuudhaani ministeerri hajaa alaa biyya Iiraan dubbatee ture jechuudha. Dubagaa ammaan tana oduun bahaa jirtu akka jettutti mootummaan Ameerikaadhaa guutumaa guututti gartee Iiraan tana uggurrii karaadhaa irra godhuudhaan takkaa'u uggurrii karaa makiinaas haa taatu karaa baaburaas haa ta'u haruma fedheenu gartee wanni takkalleenu akka Iiraan hin seenne ammas akka Iiraan keessaa hin baane irratti gartee ni goona jaaniiti hojjechaa akka jiran miidiyaaleen gabaasaati jiran. Akkasumas sanitti torbaanuma gartee gabaabaa duratti torbaanuma tokko duratti mootummaan Yuukireen doonii warra Iiraan tan gartee Kaaspiyensii gubbaa jirtu haleeluu isaanii san ni yaadattan. Inuma gartee wanni yeroo san godhaniif haalata gartee ammaan tana irratti haasawaa jiran takkaa'u irratti mari'achaa jiran kana gara hojiitti jijjiiruudhaaf takkaa'u gartee uggurrii Iiraan irratti godhuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanii inumaatu gartee haleellaan doonii saniitu murteessituudha jedhaniitigaa warreen oduu tana itti dhiyeenyaan beekan odeessaa jiran. Akkasumas sanitti mootummaan Iiraan gara isaaniitiinis wanni gartee Ameerikaan godhaa jirtu kun guututtu gartee hojiirra hin ooluu fi inumaatu rakkoo hamtuu keessa galuudhaaf ta'anii jechuudhaani odeessaa jiran. Kanarratti guyyaa irraan tana Ameerikaa fi warri Iiraan quba waliin lallaachaati turan. Kanarratti akkaataan isaan itti gartee quba waliin lallaachaa turanii mootummaan Ameerikaadhaa dooniilee Gaazaa tan adda addaa tan gartee Hormuz keessa jiru gara miidiyaalee adda addaatiinis ibsa godhaati turan. Kanuma ilaalchistee mootummaan Iiraan gara isaaniitiinis Hormuz cufaadha nam tokkollee nu gartee yoo ol seenne jettan taate
takka ammoo hayyama keenya malee ni baane yoo ta'anii gartee tattaafatan taate dooniin teessan ni haleelamtii kana beekaa jechuudhaani Ameerikaa jala isaanis oduu kana tana facaasaa turan. Duba gaa dooniin lama guyyaarraan tanaa tan ajaja gartee Ameerikaadhaaf fudhattee Hormuz keessa dabruudhaaf tattaafatte haleelamteeti jirti. Dooniileen lameen tunis eega gartee waraanni Iiraan bikka kana hin dabrinaa jaaniini itti karaa gartee dhaamsaatiin takkaa gartee meesenjera reediyoodhaatiin isaaniif ibsa godhan booda dooniileen tuni gaa dhaabbachuu diddeeti deemte akkasitti gartee waraanni Iiraan doonii lachuutu haleelee jira. Isa dooniilee lachuutu amma Hormuz keessatti balbalaa jirti jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Akkas obboleeyyan keenya dhiyaaddaa warreen gartee ammaan tana dhufaa jirtanis garagaa oduudhaan dhufaa jirtanii oduu gartee ammaan tana eegallee harka keessaniin taaptaaf godhaa, koppiiliin godhaa, sheer godhaadhaa. Okay. Ittiyaan Suudaan oduu jabduu takkataniin durarratti mata dure isinii hime mootummaan Ameerikaadhaa waraana isaanii akka malee guddaa katee kan Iraaq keessa jiru naannoo Kurdiidhaa, Kurdistaan kan riijin katee magaalaa Irbil ka jiru. Achi keessaa guyyaarraan tanaa akka baasaa jiran oduun ifa godhaati jirti. Waraanonni kunis duraanis gartee as keessaa kaampii gurguddoo akka qaban ifa wanni gartee Ameerikaan kaampii waraanaa achitti gartee qabaachuu isii barbaachisees gabaabinatti gaaf tokko gartee hogguu Iiraanii hojii wal lolan akkaataa achirraa ka'anii Iiraan tana weeraranii fi kaampii waraanaa Irbilitti qabaachaa turan. Inumaatu gaa oduulee garagaraatti irratti gartee hogguun isinii himu naannoo Irbil kana waraanni Iiraan keessattuu torbaan lameen dabre kana akka malee akka haleelaa ture isiniif haariyaa miti. Wanni gartee Iraaq tana keessattuu gartee naannoo Kurdiidhaa tana akkanatti haleelaniifis waraana Ameerikaa kan haalaan bal'aa ta'ee meeshaalee waraanaa gurguddoodhaa fi waa hedduutu naannoo san jira. Duba gaa mootummaan Iiraan akka malee gartee innaa haleeluu bira dabranii raadaarotaa fi waan gartee misaayilota darbuu fi kan buusullee guututti gartee achitti haleeluudhaan kan hafe keessaa guurrataniiti ammaan tana karaa Siiriyaa fa'aa deemanii jiran. Kana keessatti mootummaan Ameerikaadhaa inumaatu gartee lola miilaa kan duraan gartee Iiraan irratti gaggeessina ja'an san irraa gara hududuubaa akka deemaa jiran takkaa immoo istiraatejii san irratti akka jijjiirama godhaa jiran garsiisa. Kurdan keessaas akkasumatti mootummaan Ameerikaadhaa akka malee miidhamtee jirti jaaniiti odeessaa jiran. Kun hundinuu lolli kuni akka gartee isaan barbaadanitti akka deemaa hin jirre inumaatu gartee mootummaan Ameerikaadhaa gatteessee istiraatejii addaa irratti gartee akka hojjettu. Sanii fi yeroo gabaabduu keessatti pirezidaantiin kaabinee miitingii yaammatee jira jaaniiti odeessaa jiran. Arraan tana mariin kaabineedhaa eegalamtee jirti garuu itti fufanii arraa fi boruu keessatti waan takka irratti gartee walii galuudhaan istiraatejii itti aantu irratti gartee akka hojii irratti oolchuudhaaf deeman ifa taatee jirti jaanii warreen oduu achirraa argatan ibsaniiti jiran jechuudha. Okay? San akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan tanuma irratti gartee mee dura dursoo waa'ee Hormuz irratti akkuma gartee na duuba gartan kanatti gaamee laalaadha. Asirratti gartee akkuma gartan kanatti kuni guyyaa haleedhaati. Guyyaa halee keessatti Hormuz keessa doonii 5 qofaatu dabre. Dooniileen 5 tunis tan gartee warri Iiraan hayyama godhaniif. Gara kaanii Baabal Mandaab keessa yoo laaltan guyyaa haleedhaa doonii 47tu dabre. Dooniileen 47 tuni gartee tan dabartees hayyama warra Huuziidhaatiin tan dabartee jaanii gartee odeessaa jiran. Dooniileen gaa as keessatti hayyama hin arganne ilaamaan tanaa doonii Ameerikaatii fi tan warra Israa'el akkasumas tan gara gartee Baabal Mandaabis ta Suudii Arabiyaadhaati. Okay? Takaawu warreen gartee isaanii wajjin hojjetu jechuudha. Okay?
warreen isaanii hojii hojjetus as keessa dabruu hin danda'an. Garuu immoo ammaan tana gartee akka ibsaa jiranitti dhaabbanni dooniilee baharra deemtu doonii gaazaatii fi tan meeshaaleedhaan deemtu jala deemanii gartee daataa isaanii hordofan akka gartee na duuba gartan kanatti ibsaatii jiranii jechuudha. Okay? Okay. Itti aansuudhaan gabaabinatti gartee oduu ammaan tana oduu guyyaarraan tanaatirraa keessattuu gartee Raashaadhaa fi Yuukireen gidduutti gaggeeffamaa jiru. Lolli garee lachuu gidduutti haalaan gartee jijjiiramuu bira dabree inumaatu ammaan tana toora gartee lola kana marsaa itti aantutti ol kaasuun kuni haleellaan warri Yuukireen Raashaa keessatti gaggeessaa jiran babal'achuu keessa mootummaan Raashaadhaa amma booda carraa takkallee hin qabdu lola kana jabeessitee itti fufuu takkaa immoo ilaa hanqa mootummaan tuni harka kannitu irra deebi'anii gartee haleeluudha qaban jaaniiti odeessaa jiran. Haleellaaleen tuni mootummaan Yuukireen inumaa gartee akka nama lola dhaabee hariiroodhaaf takkaa gartee siisfaayirii godhee karaa mariitti gartee achi gargaluu deemu hin fakkaatanii akka gartee warra lola kana jabeessee itti fufuudhaaf deemutti hojjechaa jiranii. Tanaafuu mootummaan Raashaadhaa lola kana gartee akka warri Yuukireen barbaadutti jajjabeessanii warra gaggeessan malee wanni gartee lola kana qabbaneessu takka illee hin jirtu jechuudha. Takka immoo escalate to de-escalate akka jaaniin jechuudha. Okay? Lola kana dhaabuudhaaf haalaan gartee biyya Yuukireen tana haleelaniiti booda gartee Yuukireen au nuu gahee jiraatee amma booda gartee marii goona jaanii akka isaan dubbatan jechuudha. Okay? So warri Raashaadhaa istiraatejii tan itti fayyadamuudha qabaa jaaniiti gaa ekspertoonni adda addaa odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Okay? Okay, san akkasii quba qabaadhaadha. Okay, oduu gara biraatiin oduu gaa biyyoottan gartee biyyuma Iiraanii fi Kuweetii kana gidduutti gartee ammaan tana deemaa jirturraa mootummaan Iiraan gara isaaniitiin guyyaa kana naannoo kaampii waraana Ameerikaadhaa Kuweet keessa jirutti diroonnanii fi misaayilota gartee akka duraanitti hedduu odoon taane waa xiqqoo erganiiti jiranii sanammoo waan haleele gartee waan balleesseeti jira garuu wanni gartee isaan amma ifatti gartee irraa dubbatan takkallee nuu hin jirtu akka gartee gaa warreen gartee oduu tana jala deemaa jiran jechaa jiranitti Iiraan deebii Ameerikaadhaaf deebistee jechaa jiran malee kuni akka haleellaatti ilaalamuu hin qabudha. Okay? Sani wanni isaan jechaa jiran. Okay, tanaatanii jidduu oduu takka gartee taniin isinii himu guyyaa mee dursoo waan isin garsiisa. Akkuma garteen duuba gartanitti kuni dooniilee lameen reefuun tana gartee haleelamtee irraayi. Doonii lachuutu gartee galgala kana haleelanii jiran.